Kabajamtoota daawwattoota keenya Yuunivarsiitii Wallaggaatti hundeeffama Akaadaamii Afaan Oromoo maqaa Dr. Haayilee Fidaan moggaafame ilaalchisuun dagaagina Afaan Oromoo keessatti gahee isaan gumaachanii fi seenaan isaanii kutaa tokkoffaa keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa kana keessatti ammoo qorannoowwan adda addaa Afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan isiniif dhiyeessina. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaan Oromoo abbaa argatee qubeen akka hin barreeffamneef rakkooleen hedduu gufuu ta'aa turaniiru. Dhimmichi fiixaan akka bahuuf hundeeffamni caasaas rakkoo guddaa akka ta'edha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Alamuu Haayiluu qorannoo isaanii keessatti kan ibsan. Afaan eenyummaati, aayidentiitiidha. Kanaadhaaf aggaammi cimaatu irra jira. Sila waajjirraa kenneetu. Kanaaf baroota adda addaa keessatti maaltu ta'edha. Amma bakka adda addaatti akka magariisaan kaa'uu barbaadeera, bakka adda addaa muka diimaadha. Inni diddiimaan kun baroota barnoota afaan Oromoo ajjeesuun aggaammi cimaatti geggeeffameera. Kanaaf isa jalqabaa bara 1983 amma 1985 akka lakkoofsa Habashaatti kuni jalqaba. Abbaltiin barnoota idilee yommuu jalqabe jedhee kaa'uu hin dandeenya. Kanaaf jalqabmayyuu abbaltiin jedhe yaali. Achi kaasee 1986 amma 1989tti kitaabileen barnoota afaan Oromoo kutaa tokko amma 12tti baratti qophaa'ani. 1990 amma 5tti immoo kitaabileen sun yommuu hojiirra oolee. Bara 1996 ammoo filee mirgaa kana yommuu gaafatan immoo maaltu dhufe lakkoo kana kan fide barnoota afaan Oromooti jedhanii boodan itti dhufaa yommuu kitaaba afaan Oromoo yeroo jalqabaaf faalan isheedhuma sana rakkoodhuma qaba isheen iyyuu ishee qabdu iyyuu itti akka faaluu yaalanii. Achi kaasee inni 1996 amma 2021tti immoo isatu hojiirra oole. Innumtuu hin ga'u jedhanii isa achitti faaluu jalqaban immoo abbummaan kutaa tokko amma 8tti kan barsiisuun irra jiru kitaaba qopheessuun kan jiru biiroo barnootaati. Biiroon barnootaa sirna barnootaan qopheessu taanaan kitaabileen qopheessu taanaan miindaa kaffaluutti taatee hin beeknu. Kanaaf ministeerri barnootaa singashu jedheetu maal irraa fudhatee kitaaba afaan Oromoo qopheessuu irraa fudhate. Kanaaf kan kutaa tokko amma furii yeroodhaaf karikulamiin darbii sirni barnootaa darbii afaan dhalootaatti jijjiiramu jedhamee afaan Oromoo immoo waama jirru akaanii akka baratan ta'e. Inni kun abbaltiin jedhe. Yeroo jalqabaaf haala kanaan bara 1984 kaasee afaan Oromoo akkamitti baratamaa ture inni jedhu tokkoffaa callumadhaniitu yeroo sana kitaabni hin qophoofne kallattiin hin kaane namootumti fedhii qaban bakka akka beeka ol waamaniitu wanta dhaabi bilisummaa Oromoo fidee wajjin waa'ee qubee kanaa wajjin qubee barachuudha. Fuudhaadhaa, irra butaadhaa, laafaadhaa, jabaadha. Kutaa tokkooti amma 12tu kanuma baratu. Isaan kun waayuu sun taane hojjetoonni mootummaa warri fedhii qabanis kanuma baratu turan. Amma 1984 1985 intarneetiidha. Kanaaf hanqina rakkoo yeroo sana ture inni guddaan maa'inni tokkoffaa hanqina ogeeyyiiti. Maa'inni sirna barnootaa qopheessuun kitaaba qopheessuun ogummaa gaafata. Karaa deemaan hin gaafatu. Kuni yommuu afaan tokko yeroo jalqabaaf hojiirra oolu waama quunnamuudha. Inni jalqabaa barsiisootiin jiran. Leenjii sana kanaaf afaan Ingiliffaan warra baratan, afaan Amaaraan warra baratan, warra Oromoo ta'an keessatti immoo warra ji'oogiraafii, hiistirii, keemistirii warri fedhii qaban galanii yommuu isaatti barsiisaa turanidha bara sana yoo yaadatu ta'e. Inni sadaffaa inni rakkoon inni guddaa jiru ammayyuu kan jiru sila waa'ee seerluga afaan Oromoo jedhe ammayyuu seerluga afaan Oromoo sagalee afaan Oromoo morfooloojii afaan Oromoo siintaaksii afaan Oromoo namni qoratee jiruti. Rakkoon amma kitaaba qopheessuu afaan Oromoo quunnamaa jiru keessaa isa tokko. Yeroo sanas kanatu jiru. Warri qoratanis waan gara biraa jiru ture alagaatu qoratee guddachuudha. Kanaaf kanatu inni sadaffaa waama ragaa yommuu kitaaba qopheessitu baruulee adda addaa waan adda addaa funaannatta waanta ta'eef kunis rakkoodha. Inni cimaan garuu haamilee cabsitoota. Keessatti na yaadadha yommuu afaan jijjiiramu ministeera barnootaa isa dudduubaarra ture. Fooqe sadii masaraas. Yommuu gabbaan namarrasu
Yemmuu lixan namarrasu waan amilee nama cabsu sama tolee akka jaallanne kiyama gurraa numini dubbii achi ilaalu haa ta'u iyyuu inni gidaami yeroo sana qubee barachuun siyaasa barachuudha. Qubee barattee taasiin jedhu siiduu barbaadan siyaasa jiru walitti hidhamee rakkoo akkasii ture. Garuu carraan itti gargaaramee Miikaa'el Bayisu maaltu ture itti fakkaata haamilee orra qopheessuuf qooda fudhataniiti. Haamilee min arrabsan dhiisaa jiru. Maayilli waardiyyaa kaaseeti yemmuu sakattaantanii muraa sana seensanii kaasanii arrabatu jira maaltu jira isa booda immoo yemmuu liiftii keessallee wajjin galtan maqaas waamanii abalusiin hin jedhanii akka arraba garuu haamilee cabsuu hin dandeenye. Fedhiin uummataa fedhiin barattootaas waama jiru jira. Inni guddaan tokko immoo deeggarsa ministeera barnootaarraa akka maamile yeroo sana obbo Ibsaa guutamaa ture ministeerri. Ijoollee maal hojjettu eessa geessan maaltu hojjetamaa jira jedhanii tokko ishee kan afaan Oromootu hin ta'in isaan deeggarsa isaanii inni cimaan yeroo sana bu'uura ta'e. Bara 1996 ammoo ijoolleen Oromoo manneen barnootaa adda addaa keessa jiran gaaffilee mirgaa yommuu isaan itti gaafatanidha. Gaaffilee mirgaa kana yommuu gaafatan immoo maaltu dhufee lakkoo kana kan fidee barnoota afaan Oromooti jedhanii boodan itti dhufaa yemmuu kitaaba afaan Oromoo yeroo jalqabaaf faalanidha. Isheedhuma sana. Inni itti immoo maaltu dhufee kitaaba qopheessinee kun ittiin baratamaa tureera gaamma. Amma 1995tti. Bara 1996 ammoo maaltu kaasee ijoollee silestimeeta mirga gaafachuu amma kana afaan Oromootu barsiisame. Siiviksiin hin barsiisaa maaliin barsiisaa garuu isaaniitti maalitti fidanii kitaaba afaan Oromootii jedhan. Rakkoo kana kan fide kitaaba afaan Oromooti. Kitaaba afaan Oromoo keessa maaltu jira? Seenaa Taaddasaa Birruufaatu jira. Seenaa Waaqoo Guutuufaatu jira. Akka jedhan. Kanaaf maal godhanii? Kan rakkoo fidee kitaaba afaan Oromootii fi barsiisota afaan Oromoof orra kitaaba kana qopheessan malee ijoollee bira rakkoon hin jiru kan jedhu bira kaa'an. Amma taargeetiin isaa maayin? Maal sana rukutuudha afaan Oromoo rukutuudhaan malee waliin argu. Amma baayogiraafiis autobaayogiraafiis itti gargaarama eessuma addunyaa irratti waanta jirudha. Garuu nu achi keetti kan nuti gargaaramne seenaa Taaddasee Birruu barsiisuutu hin taane seenaa Taaddasee Birruun qabattee riiding skills adda addaa akkamitti barsiifta. Reading skills overviews, the main ideas, inference, reference waanta jira. Teknikaalidha isaan tan barsiifna malee kana jiru. So rakkoo qabiyyeetti jedhaniitu warra afaan hin beekne. Biiroon barnootaa fideetu warra qubeellee hin beekne kitaabolee qophaa'an isheedhuma rakkoo qabduyyuu maal godhanii hin faalan. Seenaa Taaddasee Birruu sammaa dheengadda siidaa wanni godhan fa'aa orruma gama tokkoon orruma yeroo sana kan godhee tommoo kana godha. Kan Waaqoo Guutuufaas akkas ture. Bara sana garuu amma eessaatti nu ari'an amantanis amanuu baatanis warra kana godhee walgahii irratti eessatti warri kaan kunoo kana godhanii biyya bakkee jiru warri kaan hojii gadhiisanii warri kaan inni ijoo keessa jiru jedhaniitu kana ture. Kana amma rakkoo mudatanii bara sana keessa immoo barnoota afaan Oromoo haa ta'u jedhaniitu hojii siyaasaa godhan. Hojii siyaasaa. Barsiisonni illee hidhamaa turan. Barsiisonni afaan Oromoo yoo yaadatu I hope barsiisonni jirtu jedheen. Warra qopheessantu kana godhu jedhame. Haamilee cabsuu hidhuunis jira. Haala kanaan warri biiroo barnootaa keessa kitaaba qopheessan turan hundumti isaanii gadhiisanii yaa'an. Amma gara nama 8 olii Addis Ababa Yuunivarsiitii keessa jiru hundusaa PhD warri kaan Kotobee warri kaan ijoo keessa jiru. Egaa barnoota afaan Oromoo abbaa dhabe tootaali bara sana keessa. Ogeeyyiin afaan Oromoo gadhiisanii qulqullinni barnoota afaanii hin du'e kitaabilee kana ilaaluu hin dandeessu malee carraan jiru maaltu ture tokkittii qabdu maayin obsuu baqachuu callisuu kan kana fakkaatu ture. Yeroon sun yeroo tootaalii baroota callisa ture. Kunuun gawweedha ministeerri barnootaa immoo namicha kana gochisiisu ministeerri barnootaatu biiroo barnootaatti erge. Yeroo sana amma DC keessaatii taaksii oofa namni kun inni kana gochiisaa jira. Bara maal godhee bara 2006 immoo lakkii kitaaba afaan Oromooyyuu biiroon barnootaan qopheessu. Waan ati hojjettu anatu si beekaa hidheetu yeroo fuudhee harkaa fudhateetu ofiisaatii qopheesse. Ilaala faallaa imaammata barnootaati. Faallaa imaammata barnootaati. Tokko amma 8 qopheessaa ministeera barnootaa biiroo barnootaati. Sila isinitti beera. Yoo sirna barnootaan qopheessu ta'e barsiisaa leenjisu ta'e miindaa kaffaluu achi ta'a irraa fudhatanii siin ga'u jedhee haaluma kanaan
ministeerri barnootaa 2006 namoota akka isaanitti filansiin beekuu hin qopheessan. Edda qophaa'ee dhaga'e kitaabi sun iyyuu qophaa'ee ta'ee wanni isaan kitaabi suni kan kutaa tokkoomba 8tti qophaa'ee hin maxxanfamne. Maaliif hin maxxanfamne? Orruma qopheessee fi orra maxxansuu fi ministeera barnoota guddaatu loliis cufa. Kutaa 9 amma 12 amma hojiirra jiru. Kitaabi kunis amma yommuu teessanii ilaaltanii kitaaba afaan barsiisan miti. Teknikaalii yoo ilaaltan. Habadu jedhanii miti yaani. Duudhaan Oromoo tokko keessa hin jirtu. Waansa haala kanaan qophaa'e isheen 9-12ti. Egaa carraan ture inni guddaan barnoota afaan Oromoo ajjeesuu fi isa kana. Rakkoomsaa kana wajjin wal qabateedha. Qo'annaan hin geggeeffamne muuxannoo warri wanni ta'anii rakkoo adda addaatu jira. Achumaa dhufee meeqatti qabatte? Irraan darbata. Dhuma bara inni iyyuu hin ga'u jedhe biiroon barnootaa. Biiroon ministeera barnootaa bara 2016 USAID kan jedhu IGRA assessmentii qopheessaniitu maal godhanii kana rikoomandii godhanii kitaaba afaan Oromoo faalani. Afaan utuun ta'anii ajjeesuudha. Maaltu ture qorannaan IGRA suni kitaaba afaan Oromoo jijjiiriin jiru. Afaan Oromoo rakkoo qabaan jiru. Eessaa akka isaan fidanii itti agarsiisan kanatti makan hin beeku koppii isaa qababbaa barbaadan isinii kennuu nan danda'a. Haala kanaan bara 2007 immoo kitaaba afaan Oromoo hin jedhamu badiidha kan isaan qopheessan garuu qorannaan IGRA kana hin agarsiisu. Kitaabileen afaan laagimii sun maal ture yoo jenne jalqabarraa jalqabee waan adda addaati. Ministeerri barnootaa hojii isaa malee itti gala. Seera federaalaa cabsa. Qophii dhumsaa. Maaliif kun seera federaalaa mirga biiroo barnootaa jedhu. Lammaffaa qorannaan IGRA kitaabilee afaan Oromoo jijjiirin jedhu. Kitaabilee jira irratti samaatii fi vaaluweeshinii jedhu gaggeeffamee rakkoon ni cimina qaban addaan ba'an jiru. Sileebasiin afaan Oromoo duraan qophaa'amee isarratti kitaabileen hin qophoofne. Namooti dandeetti warri afaan hin baranne tootaalillee galanii qopheessaniiru. Profaayilii isaanillee isinii kennuu nan danda'a yoo barbaadan bira qorannaa sana keessa. Rakkoo akkasii qaba. Warri qopheessanillee akka ol hin arginetti vertical and horizontal relationship kan jedhu akka hin eegnetti qophaa'e. Qubee afaan Oromoo maal godhee hin jijjiire. 33 fuudheetu gara maalii godhee gara 57 jijjiire. By the way inni phoneeticsii barsiisa. Phoneetics jechuun orra descriptive linguistic fakkeenyaaf yommuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa ture kan hin baradheedha. Still rakkisaa. Sadaffaa sagaleessuu ijoolleen afaan isheeyyuu beekti sagaleessituu taanii hin dubbatti hin tattaatofti. Ingiliffaa isaa pronunciation waan akkasiiti. Afaan tokkoffaa barsiisuu jinuyyuu hin deemu. Egaa kaayyoon isaa inni guddaan maal ture haala kanaan ijoolleen barachuu hin danda'amu. Maatiin ittiin barsiisuu hin barsiisaa ittiin barsiisuu hin danda'amu. Maal kaayyoon isaa inni guddaa gootee muuteessee ilaaltu haala kanaan waan barachuu hin dandeenyeef inni itti immoo maal gootaa qormaata kenniteetu ijoolleen kufattee ahaa qubeetu kana fidee jedhanii gara giiziitti jijjiiruu turan. Baqa this was the ultimate goal. Kana ture kaayyoon isaanii inni guddaan kana ture. Haa ta'u iyyuu malee haala yerootu nu gargaare yeroo sana. Bara sana 2009 bara xumura fincila xumura garbummaa jedhame asiif asii dubbiin ka'e. Maqaan bolammaas maqaan isaa hin dhaga'ama. Hin dhageenya asiif asii jedhu waan isaa danda'u. Amma namni naa bilbileetu alamuu utuu tachi jirtu wanti kun taa'aa jedhe. Maa inni kana? Bilbilee wal argine. Gaafa wal arginu akkasa lakka nuun beeku kitaaba kana hin jedheen. Dhageeyyuu hin beeku. So maal goona? Amma kana teenyee xamaarru mee ol gaafannee dhannee itti himnee bira haa deebinu bolammaatti jenne. Nama taane. Gaafa namoota garee uumne wanni taanu inni kaan qiliinxoo galuu barbaaddu baqqalaa faametti nu dabalu taatan ta'e hin beeknu fara salsaa mana hidhaa. Inni kaan immoo lakki abbaa koo ijoollee koo guddifadha. Mee kanuma goonee itti himnee dhiibnu kun yakka miti jennee namni jaalanne. Warra kaan booddee itti hambifanne. Dhannee hin teenyee wajjin haasofne nu dhaggeeffatan sa'aatii sadii ol. So maal jedhan kuni anaaf haaraadha. Biiroo barnootaan na waama. Olijin hojjennee korodhaati meenuu dhiyeessaa jedhan. Dhuguma jedhan. Isa booda gaafatti galu bu'aa bahii gadee dhufe. Bu'aa bahii gadee. Waamata iyyuu malee keessa dabarra. Isa yoo barbaadan yeroo gara isteejii gara biraatti haasa'uu hin danda'ama.
haaluma kanaan qorannaa gara fuula 120 ol kan qabu isnis amma gadhiifameera waanta ta'eef sinii kennuu nan danda'a qorannaa dhumsa. Inni lammaffaa waaltina kan jedhu kana jiran baay'ee I don't know maaliif akka kuni waggaa 27 dura kan ka'edha. Afaan Oromoo amma afaan barnootaati. BA ittiin barsiifnaa, MA ittiin barsiifnaa, PhD ittiin barsiisna. Afaan maalii ta'eera? Afaan qorannaa ta'eera. Riisarchiin ittiin barsiisna. Afaan siyaasaa ta'eera. Afaan miidiyaa ta'eera. Afaan teekinooloojii ta'eera. Fideera deeqaa lamaan tokko. Kana ture. Edda kana ta'ee dhuguma afaan Oromoo waaltomnee inni jedhu anaaf dhukkuba. Kuni afaan waaltina bira darbe akkan taa'ee ilaalutti afaan Oromoo for specific purpose bira ga'eera. Inni jiru maa inni yemmuu saayinsiin guddachaa jiru maal guddachaa jiru afaan Oromoo afaan saayinsii ta'aa jiru dhugumaa jechoon adda addaan dhufu. Kan attamitti olitti goone qaqqajeessaa deemnaadha malee akkoon afaan Oromoo waaltina qaba jennee meediyaatti baanee yemmuu xibaarus mitamma kun. Kun bira darbameera. Isa bad 27 dura lagaan wanni nu godhanidha. Kanaaf gaaffiidhaan kan dhuguma waalti rakkoo waaltinaa qabaa hindan jedhee gaaffiin kaa'e gara dhumaarratti kana. Kan irratti amma afaan Oromoo kan qopheessinu akka afaan tokkoof afaan lamaatti addaan hin baafne amma afaan federaalaa ta'uu jennu afaan federaalaa ta'e soo second speaker sirratti bitti baratu kanaaf qophiin hin jiru isuma afaan tokkooyyuu sirriitti hin qophoofne leenjii barsiisaa amannes amanuu baasnes leenjiin barsiisaa biyya kana keessa hin jiru fuunee ilaaluu hin dandeenyaa sitti kennuu hin danda'a kana dookumentii isaa maa innis akka afaan Oromoo wajjin kan ol qabatee jiru hin jiru. Qorannaan afaan Oromoo irra jiru amma PhD banaa jirra maaliif yeroo hundumaa folklooren rakkoon jiru rakkoo saayinsii afaan Oromooti isa hojiirra ooluudha inni kuni Oromoo irraa fuudhanii Oromootti deebi'u folkloore amantaa hin barbaachisu miti garuu maaltu jira jalqaba amma immediately afaan kana guddisuuf gabbisuuf intervention inni jalqabaa maal jennee priority goonee waan itti deemuu qabnu natti fakkaata. Waan itti deemu. Kanaaf isuma folkloorii iyyuu banaa afaan Oromoo gara biraas banuun hin danda'ama. Duplikeeshinii uumuu qabnu warri gara PhD banta gara fuulduraa. Already amma Wallaggaa Yuunivarsiitii Finfinnee gara sana dhaqaa jira gara sanatti xiyyeeffatanii gaariitti bara. Inni afaan Oromoo afaan mootummaa federaalaa haa ta'u jedhu kun maal jechuudha kan jedhus addaan bahee hin beekamne akkan taa'e ilaalu. Amma Professor Skeeli Foddikaa hin argistu Ameerikaa keessatti afaan Oromoo afaan official language jedhamu. Kana jechuun bakka barbaaddeetti miti yeroo mana mootummaa dhattu yoo afaan hin beektu ta'e translate qabara. Tokko kana akkasii Itoophiyaa keessatti kan itti yaadaa jiru. Moo warri kaanis afaan Oromoo baratanii akkuma afaan Amaaraa baran mootummaan federaalaa keessatti hojiin ittiin hojjetamudha. Murteessa kana. Kanaaf afaan federaalaa kan jennu kuni afaan Oromoo afaan federaalaa kan jennu kuni walgahii hayyoota akka kanaan kan murtaa'u. Maali murtaa'a kuni this requires political decision. Kanarratti waan tokko goonu hin goonaa akkamitti goonaa jennee kan jedhu amma gama kootiin badaa wanni ta'u. Kanaaf yoo warri kaan isa baratu jedhan immoo qophee maalii goona isa jedhudha. Galatooma kukkutee wanni goona.